Ashamaarka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaarrallee meeshaa hojjetamee too bayeen qabadhee kara keessan dhufee too jira. Egaa warroonni meeshaa qabdanis ta'ee warroonni immoo iyyuu meeshaa hin qabnes ta'ee viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaanala keenya faaraa watatanuu raattan immoo sabiskiraayibii godhummaatii keenya taa'achuun gaman affeerraa kootii egaa meeshaan tokko gaafa hojjetamu bu'aa ce'ii danuu keessa darbeet wanta baay'ee hojii dadhabbii keessa darbeetidha. Kara miidiyaa kanaatitti kan dhufu kanaafuyyuu laayik godhaa wal biraan gaa obboleewwan immooyyuu yaada gaarii fi akeeka gaarii naa qabdan immooyyuu koomentii keessan babbareedaa san naa barreessuu hin dagatinaa siniin jechuun jaaladhaa. Egaa meeshaan kun meeshaa jahaadhaa tokkoon isin biraan hangaa soofaa akka argaa jirtan itti buteetoo waraabuun koo soofaawwan kana akka sirriitti adda baafattaniifidha. Abbaa tokkoon lama abbaan lama hin jira abbaa sadii hin jira haala feetaniin fi akka barbaaddanittidha jechuudha. Inni guddaan yeroo baay'ee suuraa ergattanii kaatanii carqii irraa gaafa jijjiirrattan piliis carqii san jijjiirrachuu keessan hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Kana haga kan ergan dubbadde asitti xarapheezaa tuyyuu jira xarapheezaa nyaataa akka argaa jirtan teechoo jaa wajjiniin baheedha isiniin jechuun jaaladha. Egaa meeshaan kun ammaa miti kan kenname gatiin ammaatii fi gatii yeroo sanii baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Meeshaawwan orijinaalaan hojjetame taananii amma baay'ee wuddiidha. Meeshaaleen amma baay'ee dabalanii jiru miidiyeessin isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu yeroo sanitti teechoon kuni 35,000 jechuudha. Amma garuu kanaan hin jiru. Waan isin beekuu qabdanii isiniin jechuun jaaladha. Kanaadaa tokkoon isiniifan hima. Yeroo baay'ee waa'ee gatiin na gaafattan. Isa kan darbee isiniifan hima. Amma kan keessa jiru garuu abbaa hojjetutu beeka. Waan ta'eef kuni ammaa miti ture ergaa kenname amma kanaan oo dhuftan gatii kanaan gonkumaayyuu hin jiru. Teebiliin kun isiniin jechuun jaaladha. Kanaadaa egaa haga kana ergaa kan wannidhaa isinitti hime teebilii akka argaa jirtanii tiktok irraa ergamee tarii miidiyoota biraati irratti illee amma yeroo baay'een hojjetamu ni bahu. Fukurkurii ta'ee jira jechuudha. Hojiin harkaa amma yeroo kana keessa namoonni kamuu leenjii toobaa haala kam keessattuu hojjetaa jechuudha. Namni kamuyyuu onlaayinii adda addaatirraa fuudhee walii erguu danda'a. Inni guddaan qabxii guddaan itti jiraachuudha. Kana beekuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Akka argaa jirtan kana duubanis kana waraabe ol ka'iinsa isaatii fi yeroo baay'ee carqii qofarratti xiyyeeffachuu osoo hin ta'in mukoonni isaa jidduutti rukutamanii fi isboonjiin isa keessatti galu baay'ee murteessaadha. Inni guddaan carqiin homaallee miti carqiin ittillee ni hojjisiifama. Yeroo barbaadanitti jechuudha mana soofaa geessanillee gaafa muka wajjiniin hojjetamu soofaa haaraa hojjetta. Gaafa carqii qofarraa jijjiirsistu garuu baay'eelleen ulfaatu jechuudha. Kanallee beekuu qabdan. Haa ta'u malee carqiin kafaayidha. Kafaayii turkiitiin hojjetama nu biratti isiniin jechuun jaaladha. Kana isiniifan ibsa. Akka argaa jirtan soofaan baay'ee bareedduu kan taatedha. Akkasuma minxaafiin ni jira. Asiin qarqara kanaan minxaafii afeetan jira. Minxaafii fi soofaan wal fakkaatu jechuudha. Isa soofaa isa carqii beebirraa kanaa fi jidduu keessatti carqiin keessatti galee sun minxaafiidhaan wal fakkaatu akka argaa jirtan minxaafii guutumaan guututti afuu hin dandeenye. Maaliif baay'ee ulfaata minxaafii xiqqaa miti kan bitame biyaansi kaaree 32 bitame jechuudha. 32 jechuun kan hidhaa tokkoo fi walakkaa jechuudha. Kanan isiniin jedhaa homtuuyyuu hin hafne jechuudha. Firaashin ni jira, algaan ni jira, qumsaaxiin ni jira, kichin kaabineetti ni jira. Kana isiniin jedhaa soofaan kun 82dha kan hojjetame teebilii wajjin walirratti amma ka argaa akka jirtan 85dha. Amma garuu amma yeroo kanatti hin beeku. Yeroo darbe garuu 85dha soofaawwan kun jechuudha. Soofaan abbaan tokko lama, abbaa sadii, abbaa lama haala kanaan kan baatoo jiru. Yeroo san 82dha jechuudha kan irraa fuudhamee burcuqqoo argaa jirtu baay'ee bareedadha. Hedduuka meeshaaleen keessattuyyuu inni kunniin biradistiiwwan kunniin dhugaan isiniin jedha gatiillee baastanii keessattuu biradistii almuneemii kana odoo bitattanii hedduu natti tola. Ulfaan isaa addaadha. Ulfaan isaa addaadha. Biradistiiwwan kun boruufillee nama fayyada. Dhugaa akka kootitti gatii baastanii isa waan xiqqishuu bitachuurra waan guddaa akkanatti hoggaa bitatta shaggaadha. Ulfinni isaa biradistii ishii xiqqoo dhumarra jirtu kana ol fuudhuun baay'ee ulfaata. Baay'ee yabbuu kan ta'edha. Kana jedhee kan isinitti himne warroonni galfattanii jirattan tarii warri isinitti himuu danda'a. Baay'ee biradistii ulfaataa ta'anii fi kwaalitii isaanii eeganidha biradistiin kun jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladhaa bitachuu dandeessu ka. Egaa tarii meeshaan isaan kanaan bittanii
lama sadi isinii bituu danda'a. Isa lama sadi bittanirraa waan gaarii tokkoo bittanidha. Minxaafiin kun caafiidhaan isinitti mul'achaa jira. Garuu kun immoo lafa liishoodha. Caafirraan isinitti mul'ata. Minxaafiin jedhee tana yaadaa kana fakkaata. Waa'ee soofaa, waa'ee biradistii yoon isinitti haasa'ee. Akkasuma biradistii saraamikiitis ni fayyada keessattuu istoofii gubbaatti warroonni fayyadamtan. Baay'ee ni fayyada tokko waxii lukkuutti hojjettan. Waxuma feeta waxii foonillee haa ta'u irratti hodhiistan biradistii akka biradistii kaawwanii nama rakkisu. Inni guddaan maali inni xinniqqaaqee barbaada biradistii saraamikiin kuni maammasaan isaan maammassinu laastikoota ta'uu qabu. Achitti illee taanaan haraboonni lolu yeroo baay'ee numatu balleessa ijoollumti mana arabaa hojjenna naanuu deebisee maammasaa biradistii kaan hin maammasnuun maammasnaa maankadhaan maammasnaa hiffaa qaba. Asitti sitti himu amma biradistii isaa bittaa jettanii too isiniin jechuu jaaladha. Amma immoo karaa argaa akkasuma kichiin kaabineetti xiqqoo bootan kun waraabbinnatti hin tolle akka meeshaan gurguddaa ta'een bootan xiqqoo meeshota biraatitu jira waan ta'eef akka arge waraabuunatti hin tolle algaalibsiin kun kan ishiitii miti ani garuu baay'ee algaalibsii kana waanan jaaladhe waan natti tole ofii kiyyaafillee bitachuu waanan barbaadufan algaalibsii kana algaa kanarra oolchee malee ishiin kan qabdu firaashii qofaadha. Kichiin kaabineettii kana irratti waanan dubbadhu qaba. Kichiin kaabineettii jidduu kana keessa taa'e kun haala kanaanii miti kan taa'u olirratti hidhama karaa achaanuu kanatti hidhama jechuudha. Ol siqeetoo hidhaa qaba ganaa irratti hidhama. Inni kun biloonii qofti galee achi dhaqee achitti irratti hidhama. Kichiin kaabineettiin kun baay'ee guddaadha. Egaa kaasiin karaa mukaa kanaan laaltuu hanga inni dheeratu isiniin jechuun jaaladha. Jidduu qorqoorroon isinitti mul'atu kanarratti ol siqee hidhama jechuudha. Kichiin kaabineettiin kun elliidhaan baay'ee guddaa kan ta'edha. Kichiin kaabineettiin kun isiniin jechuun jaaladha. Ni hidhama. Warroonni kan akkanaa bakka feetetti illee hojjisiifattan kan elli irratti galuu fi kan irratti hidhamu garaagarummaa qaba. Ishiin garuu kan irratti hidhamudha kan ergite. Haalli waraabbii isaallee xiqqoo bootannatti mijachuu didee badheellee dhiyoodha. Waraabullee guddina isaa kaatarii inni tilmaamtan jedhee tayyaadaa haga inni guddatuuf hanga inni dheeratu isiniin jechuun jaaladha. Kana egaa karammoyyoo kan argaa aga kana dubbadhee algaa yeroo sanitti 24 kuni 15dha. Ammallee baay'izawee 15 16 jira. Tiibistaandiin kun jechuudha 16 baay'inaan jedhu. Kana fakkaataa qumsaaxiniin illee kanaadhaa isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa qumsaaxinii kun yeroo duraa isheen kan natti ergite gubbaarra saanduqa qaba. Ani garuu saanduqa isaa hin barbaadu. As gubbaarratti geexii wayii naa godhaati naa hojjedhaa jette ani qumsaaxiniin kun abbaa barrii 4ti. Abbaa barrii 4tiin masaabota qabaa laaluu dandeessu. Isinitti akkuma mul'atu kanatti tariitii bootaan dhaabbadhee waraabee sirriitti isinitti illee mul'achuu baate obsaan haga dhumaatittan ol siqee gadi buusee tan waraabee waan ta'eef laalaa isiniin jechuun jaaladhaa. Hedduu babbareedduudha isiniin jedhaa. Kanaadhaa. Egaa kana fakkaata walumaa galatti isiniin jedhaa. As keessatti gatii isaa dogongoree dubbadhe yoo ta'ellee dogongoree hoon jedhu meeshaa hunda dogongoree yoon hunda dubbachuus baadhe immoo keessan dhuftanii baruu dandeessan. Tarii waraqata harkatti hin qabanne waan ta'eef egaa yeroo baay'ee namaadha. Waraqata harkatti qabatteetii miti viidiyoo kana waggaa waraabaa jiru ture. Meeshaan kun erga kenname tarii as keessaa tokko yoon kaan reedii ta'ee dubbadhee as keessaa yoon immoo dogongora tokko waggaa qabaate keessan dhuftanii na baruu dandeessan. Bilbila kiyya isiniifan teechisa. Warroonni meeshaa kana jaalattan waggaa jiraattan jechuudha. Gatii himirratti isiniin jedha. Sirriitti cimsee kana isinitti himu. Tariitii asitti yookaan hanqisee yookaan dabaleen dubbaddellee yoo ta'e meeshaa tokko keessa reediin ta'in kaawwan muluu isaatuyyuu kichiin kaabineettiin 49 hojjetame. Kanan sirriitti isinitti himu kanniinidha. Tarii immoo as keessaa tokko kanan sirra isinitti himne waraata keessan dhuftanii na baruu dandeessanii. Kana fakkaatti isiniin jedha. Egaa haala kanaanidha kan hunduyyuu bahee meeshanii duuba waan isinitti argisiiseef yeroo baay'ee akka waan biraa wanni isinitti fakkaan orijinaala wanni dhaniin miidiyeessiidhaan kan hojjetameef kanaafan duuba isaa isinitti argisiisee jechuudha. Tiibistaandii tanaa egaa kana fakkaata qulqullinni isaa yeroo baay'ee waan keessan naaf dhufu waanan beekufanidha. Duuba isaallee kana isinitti argisiisee kana fakkaata. Viidiyoo kana warroonni jaalattan laayik sheer gochuun dagatinaa. Sirriitti ilaalaa dursaa odoo koomentiin barreessina daraa keessan meeshaa sirriitti ilaalaa. Obboleettii kanallee eebbisaa.
waaqayyo nagaan itti si jiraachisuudhaan egaa kan mukeen hedduu natti toluu dide bootaa waraabuun malee kitchen cabinetiin kun baay'ee guddaa fi bareedaa ta'edha. Garuu haalli itti waraabu xiqqoo meeshota hojjetamaa jirutu bootaa na jalaa fudhate. Kana fakkaatan isiniin jedha egaa nagaanaa ta'a baay'ee.